Nama Oromoo qunnamee hin jirtu mirga tokkollee hin qabnu akkuma dur mootummaa cunqurfamaa dhiitamaa turre as keessallee dhiitamnee mirga keenya dhabnee hiree baqataa qabu dhabnee owwaalamu jira dhugaan teenya baddee kana gara biyyaa yaadan jedhu kana obboloowwan kanaa qabu beeksisa jira kabarattee jira asanumatti narraa ta'e barata. Guddoo namatti tola dubbatanii kan jiranii kanarratti wanti isaan gaafatte irratti deebii qubsaa wanti isaan isin deebisan hin jiru. Yeroo darbillee akkasumas keessan kan miidhame kan kaasan gaafatanii gaafanillee deebii kan hin argannedha. Deebii umurii yookiin yeroo dheeraa akka as keessa jiraataa turtaniif kan isin jirtanii. Kanaan alatti illee anillee bakka ta'eetuman kan hin jiru rakkoo garaagaraallee nan beeka. Uummanni tokkollee yoo achi deeman akka hin jirredha. Gaafa odeeffannoo fudhannoo keessa yookiin chaansii jedhamu kun biyya alaarraa biyya sadaffaarraa uummata Oromootiif gaafa dhufe hin jijjiiramaa gara saba biraatti maallaqaan akka jijjiiran. Sana biraan karaan socho'anii gaafii yoo gaafatan walabummaan yookiin immoo firii ta'anii gaafatanii jiraatan hin jiru dhiibbaan karaa garaa uummata keenya irratti ta'aa kan jiru. Kana gaafataniirtu kan jirtan natti fakkaata. Sanarratti qaamni hadiillee waan argeessisu sanatti fakkaata. Wanti deebii quubsaa isin deebisan keessatti jira. Deebiin quubsan nu deebisan hin jirtu. Deebiin quubsan nu deebisan hin jirtu. Nu wanni jiran waan kompiitara gabbaate bittaa galanna. Waan kompiitara gabbaate malee waan biraan qabnu chaansii biraan qabnu waan kompiitara gabbaate malee laakiin deebii isin gaarii isin gaafatan kana isinii dabarsina. Nu waan isinii goonu takkaallee hoo hin qabnu. Nuun jedhanii nu keessin Oromoo tuuttee saba biraatiif deeman. Saba biraatiif deeman. Yoo Itoophiyaan gaafatan ol Itoophiyaan Oromoo keessatti hin jirtu warra bitira kaadhanii. Bitira kan jiru Oromoon biyya feetes warra dalagaa. Dalagattee dafa biti multi malee hamana cabsituu miti kaattuu miti kasaamtuu miti. Keenyaa ta'uufillee sabi Oromoo adoo sartoo baate adoo mee warqata doorsise adoo shaayibeetti namaa gurgure guyyatti shilingii 50 olte ilmaan ta'e taagartee nyaata isii sagidee tokkoon qeerroon ta'e agartee ta biyya fi agartee biyya fiitti baate mirga fi dhabdee mirga fi targamtee biyya fiitti baate shilingii 50 hoteela namaa sa'a 12 talaayitee kalaaqana siin ta'e hin taaneef harka qullaa galtee daaraa qullaa yaate dhukkubnu haakimiin argannu. Dhukkubsanu bakka ciisu agarru wanni reessina ilmaan namaati baqataa kennan qamadii harreen biyyateen fardi biyyateen nyaanne gurraatti qamadii kiiloo 5 wanni nama kenna nu agartee nyaata warrallee feenu haqa argannu biyya sadaffaa argatu haqa saqqabnu biyyateen naggalu wanni nu gaafanne kana deebiin nu deebitan jirtu isinii dabarsinaa yoo isinii deebisanii. Kanaltee ilma fi qabattee asii waliin gootee akka mukaa buddeena namaa buustee agartee mana namaa xaraayitee dubartitteen akkasii. Nu waan buddeena namaa buusuuf hin dandeenye warri agartee afaan beeynee waan tokko agartee dalagatu hin dandeenye goggoynee akkanatti mana keessatti hafnee waggaa 15 waggaa 16 waggaa 20 waggaa 30 asitti fiduutti dubartiin teen dhiirti teena waan ta'itu taate mana fitti baatee mana fi galuu dagartee ilmaan dhiiraa. Neetii qabdu neetii fi waan itti dalayitu qabdee dhabdee ilma qabdi ilma fi waan baatee ittiin galtu dhabdee coqoraa taate ilmaan Oromoo biyya fiitti baatee armeetti na dirqama guddaan irra ga'ee jira rakkina guddatti irra ga'ee jira Oromoo akka saba Itoophiyaatti ilmaan teen nama keenya rakkina hamatti irra ga'ee dubba doonaa geessa na namina gadi waan dubba dhufanuma. Asumaan biratti maanguddoon tokko asuma sana isaaniitti argatee kan inni kan jiru dabalataan yaadaan qabatanii waan jedhanii dhaggeeffannaa haala uummanni Oromoo keessa jiru akkanuma jettee karaa rakkoo guddaa keessa kan jiru uummanni Oromoo kaardii sana keessatti kanaaf mee sanarratti maanguddoon amma yeroo ilaalu warri mirga isaanii falmachuu yookiin gaafii rakkoo isaan qunnamee gaafachuuf ba'an daa'imni xixiqqoon dubartiin garaatti baattuu fi akkasumas hawwatii gurguddoo namoota dubartoota qofaadha kan achitti ba'anii gaafii gaafatanii maaliif rakkoon dhiirri gidduu keessatti hin argamne jedheetiin gaafateetanii ture dhiirri yoo faana bahee hin hirmaata ta'e dhiibbaa irratti geessisuu baroota darbe keessatti rakkoon akkanaa kan qunname nama lubbuun guraadhallee fi akkasuma qaamni isaa irratti dhiibbaan geessifamee jira mirga isaa falmachuuf baheeti sababa kanaaf yoo nuti kan nu fidan jenneetii kan baane jedhanii kan jiranii kanaaf mee dabalataan waan nun jedhan walumaan haa caqasnume maal jettu waa'ee yaada qophii irratti mee waan argitan maal hubattan rakkoo isin qabdan gargaraasatti nuti keessanii ibsaa. Dubartiin Oromoo biyya tana dhufteetiin jenne waggaa 5 waggaa 20 lakkoofsisneetiin jirra biyya tanatti gabbaanee illee mirga keenya gaafachuu hin dandeenyu yoo gabbaane poolisaan namni reebama poolisaan ari'ama
namni gabbateetini gaafachuu hin danda'u dhiirri feena gaafatteetini gabbateetini waan kana gaafachuu dadhabbiif karatti baateetini gaafachuu dadhabdee nuti feena haa dhumnu yoo jiraanne haa jiraannu jenneetini dubartiin feena ilmaan gannaydee UNHCR'tti baanee eega baanellee milkii gaarii hin arganne faranjiin baatee nu dubbiste ammoo wanti deebii quusaa isiin nu deebiste hin jiru kompiitara isin haasaa buunuu jedhanii nuti hanga yoomii saba Oromoodha namni biraanuma deema sabni Oromoo yoomii kompiitarri isaa numa bichaa keessaa hambisaa jenneetiniin baanee milkiileen arganne waggaa hagana wati nuti as keessa setteenneef illee namni illijibiliitiidha yeroo duraa dhufeetini biyya kanatti galmaahu illijibiliitii seenuudhaaf galmaahuudhaaf jecha waggaa 5 eeggata. Ego gashan eeggateetiin irraa bahe maandeeta waggaa 10 eeggata waggaa 15 itti gaha jecha yeroo akka tasaa tahaniitiin yoo ka waa mantaate illee pirofaayilaaf jecha waggaa yeroo ta'u profaayila isa godhanii peendingii isa seensan waggaa 10 ta'a peendiingiin isaa hin qabama waan qabameef hin beeku nuti keessattuu lammiin Oromoodha